Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Hugoo Caalaati. Har'a kanan isinitti dhufe seenaa ajaa'ibaa namicha John Browser Minos jedhamuuti. Egaa namichi kun kan inni ittiin beekamu akka addunyaatti ulfaatina guddaa qabaachuudhaan ulfaatina guddaa kiiloogiraama 635 kan ta'u qabaachuudhaan egaa ulfaatinni kun guddaadha. Hojjaa isaa immoo seentimeetira 185 yoo ta'u body mass index isaa 185.5 kiloogiraama per meetira squaredha. Kana jechuun body mass index nama tokko normaal isaa 18.5 haga 24.9ti. Kan isaa garuu 185. Kana jechuun baay'ee isaan beekama. Ulfaatina guddaa ta'uudhaan beekama. Egaa namichi kun kan inni dhalate biyya Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti fulbaana 28 bara 1941 dhalate. Kan nama ajaa'ibu haati manaasaa kiloogiraama 50. Achumaanis garaagarummaa ulfaatinaa yookaan immoo the largest weight difference between couples jedhamuudhaan haadha manaasaa kiloogiraama 500 fi 85 caaluudhaan isa saniinis riikardii qabatee Guinness Book irratti galmaa'ee jira jechuudha. Egaa garma ijoollummaa isaatti illee gaafa deebinee ilaallu Joon ijoollummaa isaatti irraa ka'ee ulfaatinni isaa to'annoo isaatiin ala ta'uu jalqabee fakkeenyaaf dhalateetoo gaafa waggaa 12 ta'utti ulfaatinni isaa kiloogiraama 133 ture. Dhalatee gaafa waggaa 22 guutu ammoo ulfaatinni isaa kiloogiraama 230 ture jechuudha. Haaluma kanaan deemee gaafa waggaa 36 ga'utti John Browser gara hospitaalaa fudhatame. Yeroo sanatti sababa dhukkuba onnee horate jedhamee gara hospitaalaa deeme. Haaluma saniin hospitaala gaafa ga'u maasiif jeneraal edeemaa sababni isaa hin beekamne yookaan dhiitoo garmalee sababni isaa hin beekamne qabaachuusaa barame. Egaa yeroo gara hospitaalatti fudhatamullee haalli inni geejjibni itti gara hospitaalaa fudhatamu baay'ee rakkisaa ture. Ulfaatinni isaa akka malee waan ta'eef haaluma saniin istiriicharii 2 fayyadamanii gara hospitaalatti fudhatanii garuu yeroo gara istiriichariitti ol baasan nama 13tu gara istiriichariitti isa ol baasee gara hospitaalaa fudhatanii jiru. Haaluma saniin ammas dhumarratti Joon torban 20 hospitaala san ture. Torban 20 hospitaala ture gara manaa erganii gara manaa kan inni ergameef garuu nyaata akka hir'isu guyyaatti kiiloo kaaloorii 1200 akka hir'isu itti himamee gara manaa galee haaluma saniin innis haaluma jedhameen guyyaatti kiiloo kaaloorii 1200 hir'isuudhaan hir'isuuf yaalii gochaa ture. Haaluma saniin ulfaatina hir'ifamee hin beekne the largest weight loss ulfaatina kiloogiraama 419 gadi hir'achuudhaan ulfaatina guddaa nama hir'ise yookaan immoo the largest weight loss jedhamee galmaa'eera gama saniini. Haa ta'uti garuu akka carraa ta'ee milkoofne ammas waggaa tokko booda dhukkubsateetoo gara hospitaalaatti deebi'ee yeroo gara hospitaalaatti deebi'u san ammoo ulfaatinni isaa kiloogiraama 432 dhukkubbii isaallee haaluma saniin itti cimee dhiitoo isaallee kun to'atamuu didee hargansuu isaa irratti rakkoo uumuudhaan John Browser waggaa 41 booda yeroo kiloogiraamni 362 ture dhumarratti kiloogiraamni 362 ture. Namichi kuni haaluma kanaan waggaa 41 booda John Browser addunyaarraa du'aan boqotee jechuudha. Baay'ee ijoollee 2 horatee ture. Ijoollee 2 horatee waggaa 41 booda du'aan addunyaa tanarraa boqotee jechuudha namichi kun. Kanaaf kanarratti kanan jechuu barbaadu ulfaatina hanga kanaa nama xiqqoo hojiin uumamaas keessa jira. Kun egaa ulfaatinni hanganaa jechuun sarpiraayizing ta'ee hin beeku. Ani personaalii akka nama tokkootti bakka hojiitti kanan arge ulfaatinni guddaan kiloogiraama 155 isaanii walii aanuyyuu nagarre. So gabaabumatti isinillee ulfaatina akkanaa hin qabaattan jedhee yaada. Garuu waa hundaafuu ulfaatinni keessan akka to'annaa keessaniin ala hin taane maloota nu karaa dura isinitti himaa turree fi isinis beekuu dandeessu ulfaatina keessan to'achuu hin dagatinaa.
ulfaatina keessan immoo yoo to'attan BMI normaal reenjii kana keessatti eeggachuudha. BMI akkamitti akka kaalkuleet godhan kana dura isinitti himee isa san qixa sanitti eeggachuuf yaaluudha jechuudha. Fayyaa ta'a.